على ما ندابه نمني هذا أبا على ما ندابه أدي أفضل إنسان والأركود الدبه أدي أفضل إنسان والأركود الدبه نتمين والفاق نبي هذا نتمين والفاق نبي هذا كتابي كتابي والبنو هربنو كتابي كتابي والقوت هربنو أراهم ما أفعل حاولت بيبنو دينا كي يرتي كمتانها وفعلو أوفيسنا كن ترتيبا برمي وأنا ما كتش آيا وهي لا أوفيس ترتيب أوفيس نجايا أوفيس قوتو وعم ركب جافا أوفيس برمكنا محمد عمر برزنتي والفنا يعني فلتن جافسن برزنتي والفنا كوفيس هنا يعني إذا فلتن حاجوسين سرعة جنرال سكرتيري يعني فلتن قافزني قافي على بن تيدا تدرا اتفني فهمتي تا وهاقوم قوتو يرو على باسن أكي فندساني تين دابتو أمتكيسة تا شانتو شبسا أرك شانتو شبسا نما ولولوك أبو جتشا اتهمني جريق وقبا أبوكو توربا جري وامي مي ولولو تيراني على باسن ولولو باسي جرين أبو ما سلا kale denga sona timtani ko pay rufa anama ko pay harkan qabu mal basu dan da matinan lak amuma basi wamba dan de tu yedi ni aci se kay wa babarre si as debe maddi laman dimtu magari sanjiddu jede ga me basi tajal qaba ala batana ratti ala batani ratti chukiya جمع سبتي ولا حتى لا جمري كيف أنا جمري من يدرى لا أملي أو أخنا جمري أنا بكرة هيك جمري اللي يدري أشوفي لي هاي أشير هذا إنه يتكلم إجارة أسمع جبهة من يدرى إجارة جبهة ظهر أنا زارت بها شتى إجارة أنا يتكلم أشي مريء سمالي لك سمالي مغرغارة إليه غرغارة سيرها أرجانه كسل الدولة دائما هذا هم نسين غرغارة غرغارة سنقواني ربي قواني أتشر على الليلة يو غريب سدرستا يو غريب أساس مدرستا لفظ الدور راقابني هي الدور راقابني تأيني جوانو راقابته هذا أمتي غريب راقابني غريب أماتي راقابني وفعلة الله سرق بها odeeffatan kana dura qaburratti alaabaa lamaatu be wanna jira takkatan moggaan lameen diimtuu tanaafi taan ammoo tan amma biyya khayshir tafakkaatu tan baalli bunaati wanni kaman caafaan jirtu shaymaa marra shaafaanis godhan tajattu jira kanarraa wanni nu ibsitu maaltu jira lameen kanarraa garaagarummaa isaanii yookaan anta biraa hin beeku mancaa tanuma qabaachuu ture tanuma amma magaalaa diimtuu magariisan jidduu jettanatu gadi tokko mancaa gadi tokko billaa dheeraa amma kunoo warri hararfaan hidhatu taarsiin faa hidhatu sani mancaa fi wanni san jala isii akkanatti jira. Takkuma malee alaabaan laman turre alaabaan laman turre takkatti sani. San ammoo warri irratti wal mari'ateetiin waliin godhe warra akka Sheekh Muhammad Rashaadin jira warra akka Sheekh Aadamin jira warra akka Sheekh Muhammad Saalahin jira warri kun warra keenya Hajuseen Sur'aa gargaaranii waliin godhan warra akka Abdullahi Lunko warra qooda guddaa irraa fudhate
warri ammoo waan kanaan deemee qabsoon dhufteetiin baalirraa dhuftee achi geette sababni godhamtee sabuma qabsoo tanaatti saba sooran tuni jabhaa taatee biyya fiiti bilisummaa deemtuuf godhame. Mee asirratti akkaan hubadhutti humnimmaa naannoo Baaleetti waraanni guddaan achi ture kun akka reefuun ibsitanitti gargaarsa gartee mootummaan Sumaalee irraa cituurraan laaffachuudhaan kan ka'een haalli gaagamni hedduurra ga'ee qofaatiin san dhufte hogganoonni haala adda addaatiin kan Sumaalee keessatti gaddeebi'ee bifa qabamees ture. Kaan akkaan hubadhutti warri kama Hajuseen Suraafaan Maccaatu Lamfaa keessallee turanii naannoo ba'aa kana jiraachuun hubadha. Sheekottiin akka Mahamad Umarfaan warri akka Sheek Mahamad Rashanfaan biyya Masrii baratanii dhufanii Sumaalee qubatanii uummata waan amantii barsiisaa turaniin se'am. Kanneen akkaan hubadhutti immoo Oromoon hundinuu wal geessaniiti marii waan dhimma Oromoo irratti marii eegaltan. Yeroo tana maqaan mootummaan Sumaalee uummata keenya irra dhiibbaa gootee jira maqaa Sumaalee aboo hajuu. Maaliif isaan kajeellaa lafa teenyaa qabanii akkuma reeffateetti Ogaadenitti waan hanga Awaashitti gara kaananis Baalee lafa cufa fudhachuu waan hawwii qabaniif uummata keenya maqaa Sumaaleetti moggaasanii achi jalatti kalolan fa'aa hawwii guddaa qaban turan. Akkuma reeffa jettanii murni kaanis maqaa Oromoo kanaan deemaa turan. Ammoo kan dhagayetti waliigalteen hawaasuma keenya kana idduullee gabaabduu jira maqaa Oromoo kanaa warra deemu warra maqaa Sumaalee jalatti ijaaramee deemu idduu waliigalteen gabaabduu ture kajuu. Kun hangam takka gufuu ture qabsoo uummata Oromoo sila hidda gabrummaa gabaabsan san hangam takka gufuu ture jetteeti yaadda akka nama tokkotti yookaan muuxannoo yeroo san qabdurra. Dubbiin akkana. Dura dursoo Soomalee garbii san fudhannee yeroo gabaabduu keessatti gaa deemnee gaa arganne waamicha arganne kan mootummaa alaarraa maqaa Soomalee garbii kanaan arganne. Mootummoota Arabaa ta'an amma siin jedhe sana. Maqaa kanaan argannee maqaa kanaan ammallee Hajuseen Suraa mootummaatti deebi'ee dhugaa jettee dubbiin atti dheenga duruun jette dhugaa taatee biyyoota afurirraa waamicha arganne. Kanaafuu amma gaafin teenna kadhaan teenna gad xiqqaattee tikeetimaa fi baaspoorta taatee jirti. Baaspoorti nu kenna akka biyya san deemuu dandeenyu jennaaniin sharxii deemsaa beektuu jedhe. Maali sharxiin deemsaa jennaaniin yoo Oromoon nama sadi taate Ogaadeen nama sadi dabalachuu qabdan yoo Oromoon namni deemu nama afur tahe Ogaadeen nama afur ta'uu qabdee nama saddeetanii deemtanii isinii fi Ogaadeen wal qixxeedhaa jedha. Jechuun waan maqaa isaaniitiif maqaa isaanii fudhattaniif waan qabdan waan argattan addaan qoodamtan jechuu isaaniiti. Jaarsi rifatee gad deebi'ee Hajuseen deebi'ee ammallee gaa dubbiin jijjiiramtee waan kalee nuun jedhanirraa jijjiiranii jiranii duraan maqaa fudhadhaa nuun jedhanii amma immoo namallee fudhadhaa nuun jedhanii akkamitti maal goonaa jedhanii wal gaafatan. Yeroo sana kaa warri nu dura magaalaa jiru akka Abdullahi Lungoo akka Muhammad Umar waan laaftuudhaa eeguma waamicha biyya alaatii arganne karaan baaspoortii itti argannuu fi karaan viizaatti argannu laafaadha. Tikeeta himurra baaspoortiilee sii baafna Hajuseen hin deemta jedhanii torbaan tokko keessatti Hajuseen tikeetti baaspoortii barrisee deemee umraaf deemee Jidda dhaqee umraa godhee viizaa Masrii fudhatee biyya Masrii dhaqe. Yeroo biyya Masrii dhaqu ambaasaadara Iraaq kan Masrii jiru biratti waraqaa waamichaa kan agarsiise ani biyya biraatii waamicha qaba biyya tanarraa biyya teessan dhaquu danda'a jedhee gaafate. Anas sii gaafata guyyaa lama keessatti na eeg jedhee mootummaa ofii gaafate dhugaadha waraqaan teessan ta dhugaatii waamicha dhugaa qabdanii viizaa isinii kennaa tikeetillee isinii kennaa nama hagam isin jedhee gaafate. Nu nama sadii jedheen Hajuseen amma adda ofii deemurra nama isa waliin deemu godhachuu qaba. Masri keessa namoota lama nama tokko Yusuf Abdullahi nama jedhamuufu Yusuf Abdullahi nama jedhamuufi nama maqaan isaa Mahdi Muhammad Kabiira namoota lamii kana argate
isaanii waliin Masri dhaqe. Yani Iraaq hin dhaqe. Iraaqitti heeraan bu'anii guyyaa borumtaa mootummaan Iraaq waamtee rakkoo biyya Somaaleetti irra ga'e itti himan. Waraanni keenya 10,000 oltu qawwee dhabee akkanatti biyya Somaalee keessatti hafee achi jira jennaaniin guyyaa san qawwee 10,000 kennan warra Iraaq. Ofiisallee nu banuu guyyaa san eehaman achirraa Suuriyaa dhaqan achirraa Kuweetitti as deebi'an achirraa Yaman dhaqan gargaarsi achirraa arganne rakkoon achitti nurraa dhaabatte achirraa egaa waraana keenya nama achi jiru nama 36 ka jaarraa abbaa gadaa waliin qabaman sun warroota Mogadishoo irraa dhufeetiniin tireeningii baatii takka fudhatee adanitti deebi'eessan achirraa jalqabamte ammoo sun maqaa Soomaaleetii garbiitiin amata tokko lamatti keessatti Soomalee nutti beeyte nummaan ala jirraa kennayyuu mootummaa Soomalee amata lama geette nutti dhageette ambaasaadooroonni ala jiran riippoortii barreessanii warroota afaan Soomalee hin dubbannetu oofisa biratee biyya Arabaa tana keessa jira maal jennaaniin dhaga'anii beekanii akka nu taane beekanii oofisa keenya akka hidhamullee godhanii oofni sun achitti nurraa hidhamee gaafa sani gaafni Soomalee abboo uummata keenya achi jirutti baasan nu gaafsan biran turre eeguun biisan biraa deemne Soomalee abboon duubatti godhamte. Kun barri kun bara kan tilmaama. 74 kaagaa maqaan isaan jijjiirra akkas ta'e 74 gaafni nurraa fudhatan 72 gaafni namoota isaan 72 duubatti Soomaleetti ijaaran kaa maqaa Oromoo abboo jiru kana. Asirratti yeroo gargaarsa Iraaqii fi Sooriyaa akkasumas Kuweet irraa meeshaa waraanaa hedduu kan argattanitti meeshaa san qabatanii biyya seentan moo isin gabbanii isin irraa hambisan? Warshaan keenya Iraaq yoo feetee Yamanitti torbaanota keessa nu geessan Yaman nu geessan. Yaman irraa noo? Yaman irraa akka hixaatti qawween sun qawwee 10,000 keessaa qawwee 100 bichatu keessaa bahe. Gara Oromiyaatti jechuudha? Gara Oromiyaatti. Sunuu Oromiyaan geenne qawwee 50 ta jeneraal jaarraa abbaa gadaa waliin seene qawwee 50 tanu biyya seensifne Elamoo Qilxuu wajjin 10,000 keessa qawwee 100 bichaa fuune sunillee akkasiin taate seenaa isin martinuu hin beeytan. So isin warra qawwee san fuudhee biyya seen keessaa tokko? An nama qawwee 50 ta lammaffaa san ta duraa jaarraa waliin biran jiru ta lammaffaa Elamoo fi ana fi Waaqoo Haji Hussein Suraati fi Yusuf fi nama torba namni biyya seene. Mee akka daawwattoota keenya ifa ta'uu fi adeemsa mareef maqaa kaaftan murnii Haji Hussein Suraa afaan urguu maqaa Somaalee galbeet yookaan Somaalee dhihaa jechuu afaan keenyatti ijaaraman jaarraan faanis murnatti kan hubadhutti Abdushakuur Abrahaam nama jedhamu afaan Tureensiyaa haala kanaan babahanii oofisa Siirattis akkasumas Iraaqittis ijaaramu san dura immoo Elamoo naannoo Yamanitti waa Elamoo Qilxuu jechuuti lafa jala waan adda addaa godhuuf isaan cuftii walitti dhufanii mari'achuu himama. Murnii xiqqaan tokko immoo nama 11 kajuu leenjisa wahii naannoo Siiriyaattis fudhatachaa turan kajuu jira. Amma akkaan hubadhutti hawaasa isin ibsaa jirtanirraa namni tokkoon bee lamaan bee Somaaleerraa Yaman dhaqee kun walitti dhufee nama 36 ka leenjisa waliigala fudhate baatii hanga tokko turanii akka himamutti dhiibbaa mootummaa Somaalee kan amma isin himaa turtan kanaa fi gara Itoophiyaallee ni himama. Osoo leenjisan guututti hin xumuratin meeshaa hanga tokko bahanii Somaalee qabamanii amata 5 hidhaman jarri 36 kuni. San booda amma isin qawween 50 Elamoo wajjin baadhatanii tan himamu maayiratti dooniidhaan ta'e Yusuf illee keessaa qooda biyya geessitan Yusuf Abdullaa jechuudha. Gaafa amma dhugaadha jaarraa abbaa gadaatii fi Abdushakuur illeen biyya Arabaa dhufan karama amma Haji Hussein dhufan kan ofiisa isaanii dhufanii
Suuriyaalleen kama isaanii dhufanii Suuriyaallee jaarruu dhaqee tireeningii itti fudhate ofis jarri nuyyuu shartii onnumaa Suuriyaa nuun jedhanii wanni nu isinii goonu mallaqa hin qabnu militarii tireeningii isinii goona jedhee namni tireeningii duraa dhaqeetiin fudhate jaarra. Yeroo gabaabduu fudhate malee jaarra fudhate dhaqee achitti fudhate. As deebinaan illee gaa mallaqa argatanii jennaan warra keenya ka biyya keessaa san ka Mogadishoo san 30 san aseensifataniituma yeroo gabaabduu keessatti biyya deebi'uun fedhii isaaniitiif isaantu jaarratu jarjara malee wasanitti wanni rakkoon biraan irra hin jirtu. Numatu qabsoon teenna warri keessa jiru sun qawwee dhabee harka kennaa namni gabbu'aa jira jecha dhaqqabuuf jarjaranii deeman malee. Ni mirqaananii. Ni mirqaananii jedha. Mirqaanatu jira. Fedhitu jira. Dhugatti gaajaarran lola guddaa baala keessa jiru san keessa dhufee argee jira. Waan uummanni sun rakkoo isaan qaban quba qabaa. Tanumaaf haa dhaqqabnu wanni sun akka ijaa hin cinne jechaafi sila namnummaan kennaa kan Mogadishoo jiru kumaatamtu jira. Nama gabaabuu 36 saniin deemuun sila anuu mataa kiyyaa ka sila 36 isa waliin hidhama osoo akka hidhaatti magaalaa Hargeysatti gaafa nu geennu namni adan gahe nu gayaa dhaabaa jedhaniitiin achitti dhaabannee achitti hafne akka hidhaatti gaa eegasii amma tokko duubatti ani adaniin dhaqe wanni rakkoo biraa hin jirtu rakkoo numarra malee bilaanuma godhanii rakkoo hin jirti silaa dhugaa rabbii yoo taate seensi amma akkasitti seenan suni biyya Somalee keessa seenii osoo mootummaa Somalee waan qabne kunnee keessa baanan sun likkii miti maaliif doonimmaan nu yaabbannee yookaan yerra keenya sun yaabbatanii deemanuu doonii Somaleeti. Somaleen akka aadaa isaaniitti waan godhan maraayyuu mootummaa isaaniitii fi safaaraa isaaniitiin himanii an uummata akkanaatiin deema uummata qawwee qabuun deema dalagaatii godhadhaa isin ufuu qabaadhaa jecha akka waan himuu dabarsuu danda'uuti. Maaliif gaafa isaan bordara bishaan keessaa bahan yeroo isaan irra dhaabbatanii irra dhaabachuun kun informeeshinatu isaan dura jira jechuu dandeetta. Saniin gaaga'ama isinirra bu'anii. Asirratti yeroo san isin garee lamaan akka addaan baatanii jechuun bakka lamatti akka addaan hirtanii biyya seentan nu himaa jirtanii tokko garee jaarraa abbaa gadaatiin durfamu kan harka isaanii bu'e. Inni lammaffaa isinii fi waa hillan keessan kan akka ilmoo qilxuutiin warra qawwee 50 biyya seene erga isin qawwee 50 marsaa lammaffaa irratti jechuudha. Biyya seentanii maaltu maal ta'e ilmoo qilxuu waliin. Nuufi isaan silaa karaan keenya tokkuma malee wal dhaban qabnu. Wal dhaban jennee bakka lamatti marsaa tokko lama jechuudha. Akka hidhaatti isaan harka diinaa bu'anii yookaan akka mootummaa Somalee bu'anii ittiin qabamanii nugaa amma gaa isaan qabamanii qabsoon teenya akka hin dhaabanne jennee ani yeroo 3 dhaqe biyya seenee namoota fidee dhufee namoota kan of dura erginee marraa 3 ka anaa fi elemoo Muhammad Mukhtar jedhanii Muhammad Lungoo jedhanii Muhammad Afroo jedhanii nu nama 5 adan irraa qawwee fuunee deemne rakkoon bakkeen itti argamte asii miti wayita adaniin gee wayita Finfinneen geenne rakkoon dhiqoon takka argamte. Rakkoon argamte maali? Yeroo dhufnee Finfinneen geenne namtichi itti gaafataman guruubii Finfinnee jirturraa itti gaafatamaa kenna bakka bu'ee bakka guruubii sanirraa bakka bu'ee nutti dhufe Addisuu Tolataa jedhama amma biyya Ameerikaa kana keessatti argama. Nama santu nutti dhufee maaltu isin fide yeroo mootummaan Itoophiyaatu hin jirre ka ministeera 60 hidhanii hidhaa jiru maaltu yeroo kana isin fide jennaan maal isintu nu waame wayi fin dhufnee jenneenu. Kun murna adda bilisummaa Oromoo caasaa Finfinnee keessa jiru. Caasaa Oromoo malee isa waliin ijaarama hin taane gaafa. Hin taane fedhii ijaarama qabanii ijaarama hin taane ilmaan Oromooti ilmaan Maccaatuu lamarraa ijoollee warra Maccaatuu lamarraa hafte ilmaan warra Maccaatuu lamaa san jechuu kiyya.
qunnamtii isin iddoo jira moo alaabee keessatti? Qunnamtii gabaabduu guddoo osoo hin ta'in abdii iddoo teena jira qunnamtii gabaabduu jira ammoo Yuusuftu qunnamtii tana guddisee bakka bira baay'ee dabarsee akka waan isaan humna jabduu godhataniitiin koottanuu jedhanitti nutti fakkeessee nu fide. Jarri dhufnaan humna hagana geettuu hin qabnu dafaatiin nurraa deebi'aa jedhan. Achirratti Rabbi rahmata isaa godhu ilma qilxuu dhugaadhaa isin nu waamne nutu mala akka Haji Hussein dhufeetiin isinii wal argu goone ammallee wanni nu san gooneef akka adda bilisummaa Oromoo maqaa Itoophiyaa National Frontiin jirra akka maqaa Oromoo baafannuuf barbaannetii jedhan. Dhiiroo maqaa sana maaliif baafattanii jedhe duraan. Maqaa kana rakkannee rakkoof baafannee jennee. Rakkoon sun ammallee ima jirti. Sanumaan deemati alatti deebi'aa jedhe. Rakkoon inni jirti ammallee waan jijjiiruu hin dandeenyu. Nu hinnummaan lamaan kun gurubbimaan haganaa kun bira teennetiin maqaa godhuun hin taatu. Duubatti deebi'atii yeroo biraatti mari'annaa sana dafaatii deebi'aa jennaan nu amma deebi'uu hin dandeenyu. Waraanan deemna. Waraana finnee dhufnee waraanni kun baatii takka malee biyya asii seenuu hin danda'u. Gaalan fe'amee dhufa. Kanaafuu ammatti deemuu hin dandeenyu. Nu biyya Harar dhaynee warra Hararii qabnu isin finnee Baalee dhaynee warra Baalee illee isinii finnee wal isin barsiifnee wal isin garsiifnee iddoo tan keessa qawwee illee hin dhufti akkasitti isin biraa deemnaa jenneen. Bareeda jedheetiin akkasitti nu gadhiisanii wal dhabeen teennaa hagasuma jenneetuma walillee nu namni walitti mufateen jiru taa nun hin somnee sun akkasumas dhiifneetuma nu akkuma kenna adii jennatti bilaanuma kenna ka qabnuun jaarran ijoollee lama fudhatee elemoo ijoollee lama fudhatee Harar deeme anaa fi namni tokko Muhammad Lungo'oo jedhanii anaa fi inni Baale deemne akkuma waliin bilaana godhannetti baatii takka duubatti akka Finfinneetti dachaanu jenne anillee namoota Baalee keessa warra waraanaa tibeeku hawlii waraana keessa turre haga nama 5 fidee dhufe elemoolleen haga nama 2 fidee dhufe Ahmad Taqii nama isa waliin kufeessan fi nama tokko fidee dhufe akkasiin gaa Finfinnee dachaanee qawweelleen dhufte gaafa nama baatii takka dhufe qawween dhufte rakkoon guddoon amma gaafa qawween dhufte kana guyyama burumtaa gurbaa qawwee Hasan Yusuf namticha qawwee fidee waliin burumtaa deeme qawwee fe'ee dhufe. Ana Haji Hussein Suraa dhaqii qawwee fidee jedhii dhaqee waytan dhaqu maal eda Hasan Yusuf eda fuudhee miinaan jedhan. Firraa biraas deebi'ee wayita Yusuf qawwee fuudhee jedhee jaarsatti hime jaarsi dhaqeeti Addisuu Tolasaa waaminaan jedhee isa waame. Addisuu Tolasaa kun maali bakka bu'aa jamma macaa tolaa gurubbii saniiti gurubbii Addis Ababaa gurubbii akka leencoo fi garee torban Finfinnee keessa jiran keessa ta'u. Garee torba taatii fi torba oleeyyuu jarri. Maqaa isaan dhageenye ni qoranname maqaa isaan dhageenye hin gammaate. As jira namtichi amma Doktor Addisuu ta'ee jira. Isa namni waaminaan jedhaa Juseeni isa waamee itti himne kana nutu jala bu'eetiin dhaqqabeetiin haala isin duraan lafa keessan sanitti mijeessaa isin bayaa jedhe biyyarraa. Mee asirratti akkaan odeeffata tokko kanaan dura hubadhetti eegamma Yamanii waliin dhuftan xiqqoo murnuma keessan iddoo garaagarummaa ture kajuu ture lola Baaleen bannaa bahaa bannaa lafti asii mijjooytuudha asii mijjooytu lakkii asii mijjooytu miti kajuu irratti illee wal dhabbii ture kajuu jira. Sanuma wajjin eegamma maqaa Yusuf Abdullaahitii fi Rabbi Rahmataa godhuuf Haji Hussein Suraa kaaftanii fi maqaa lamaa ture yeroo kana kan hubadhutti maqaa Ethiopian National Liberation Front kajuu fi OPLS Oromo People Liberation Struggle kajuu maqaa kana lameen idduutti wal mormii guddaa ture kajamu jira kanarraa maal ibsitame akkamitti namni wal dhabbii qaba yookaan ilaalcha adda addaa qaba waliin gurmaanii biyya seenanii waliin hojjechuu irratti walii galan eega gurmuu lama qabaatan. Hin jirtu sun jiraachuu hin turre. Eega adanitti dachaan maqaa kana baasan. Eega biyya adan deebi'e. Deebi'e Yusuf baase malee maqaan kun jiraachuu hin turre gaafsane. Duraan hin turre achiin dura.
Itoophiyaa National Front man Biyya Finfinnee seennee qawwee san seensifne Elamoo Qilxuullee maqama saniin haniyyaa isaatti injijjiirraa haa qabaatu malee maqama saniin haga lola baranitti maqaan godhamuun nu Yusuf eega nu adanis dachaane guyyaa 15 nu duuban dhufe eega Elamullee wareegame kun 73 afurii. Dami sadi akhirat lainnya torbatami sadi bati di sabar kes lainnya torbatami afur bati afreso mo bati shane so dachane ngale gafa du fe debi ekana yoro gawabdu kesati adaritti base maqakan male achin dula maqan kun tur akan Shangale asarratti yeroon sun baay'ee yeroo rakkisaa yeroo xaxaa ol xaxaa haalaan akka rakkisaa qabsoo kana geggeessuun itti ulfaatu keessa ture haa ta'u malee qondaalonni kun hoogganoonni kun qabsaa'onni kun wal gurmeessanii caasaa luugirraa ka'ee baalirraa ka'ee luugseen luugirraa immoo Moqaadishoo irraa immoo imalli isaanii biyyoota arabaa kanarraa arabarraa immoo Oromiyaa seenuun haala qabsoo yookaan adeemsa tarsiimoo istiraateejii qabsoo kana yeroo san babal'isee mul'isuu isaa maal sin dhaga'amu maal sin fakkaata? Waan laafaa miti kuni waan akka laafan laalloo miti warri yeroo nu bira hin jirre seenaa rabbi isaan yaadattu warri immoo lubbuun jiran galata qabanii waan akka laafan laalloo miti namni kan irraa hedduu qooda walii kaa'umti qorin hin jirti walumaa galatti immoo abaluu fi abaluu jechuun nama dhibdi gootota yeroo san Oromiyaa guutuu keessatti bikka adda addaatti fincila kaasanii fi kan qawwee hidhatanii warra mootummaa irraa bashaa dhukaasanii hedduu galata guddaa qaban lubbuu isaaniitiif kan wareegama guddaa san kabalanii ummata keenya biyya teenya bilisoomsuudhaaf abbaa biyyooma mirkaneeffachuudhaaf akkuma jette gaafa Afrikaa keessatti rakkoo guddaa qabna ollaa gaarii hin qabna ollaan silaa xiqqoo walitti dhihaannee firummaa yookaan aadaadhaan illee wal fakkaatu tan akka Sumaalee yookaan Jibuutiitiin Keeniyaa faadhallee namni keenya numa jijjiirama haa ta'u waan dantaa mataa isaanii lafa teenya irraa qabaniif nu gargaaruun barbaadan so ummanni keenya haala cimaa san jalatti mootummaa Habashaatiin falmaa ta'ollaallee tasilaa fira boqoromchuu hanga danda'u godhachuudhaan sochii cimoo godhanii yeroo isaan hadhaadhaan ta'uu haala adda addaatiin mootota adda addaa dhiyaatanii silaa gargaarsa illee harkatan warra ollaa kanaatiitu karaatti cufaa ture so bifa saniin deemanii karaa kana saaqanii biyyoota arabaas haa ta'u biyya faranjii keessa illee yoo jiraatan yeroo sanitti hin beeku qaanqee qabsoo san fuudhanii biyya deebisanii facanii bikka irra jiru kanan ga'uun waan akka sablallaaluun kun seenaa guddaadha galata qabaachuu qabanii seenaan san barreeffamtee warra amma jiru yookaan jireenya ittidhaan yookaan dhaloota itti aanu dabru qabdi seenaan distoorti ta'uu irra hin jiru akka bareedatti qooda namoottiin qaban naannoo adda addaatti kan godhame kun cuftuu barreeffame osoo dabre seenaa hegereetiif illee bareedaa taatanaaf wal yaadachiisuun walirraa baruun manguddoota kanarraa waa waraabuu waa dhaga'uun hedduu barbaachisa jechuudha. Akkuma beekamu imalli qabsoo barasanii baay'ee xaxaadha baay'ee ulfaataadha. Kana jechuun yeroo itti namni tokko magaalaa tokko dhalatee magaalaa tokko irraa immoo baadiyyaa dhaquu hin dandeenyetti keessattuu sirna bulchiinsa Haile Sillaaseetii fi sirna Dargii keessatti haala ulfaata ture haa ta'u malee qabsaa'onni gootonni kaleessaa kana keessa qaxxaamuranii dirree qabsoo bahaa dhiyaatti kibbaaf kaabatti walii diriirsaniiti karra saaquun isaanii ifaajee guddaa fi galata guddaa qabu. Mee kanumaa wal qabatee abbaan Haajinaa yeroo kanatti isin waahela jabaa Elamoo Qilxuu turtanii mee haalli Elamoo Qilxuu isin biraa addaan bahee akkamitti addaan baatanii akkamitti isaan wareegaman wayita isaan wareegaman isin eessa turtani? Nu Finfinneen akka reefu yenna sanitti Finfinneetti isaan illee hara dhaqanii baatii takka Machaara fi galabsu jidduu turan. Anaa fi namni tokkollee baala dheenee baala keessa dirree Sheek Husseenii fi bakka adda addaa namoota sanii keessa fudhachuuf turre baatii takka teennee akkuma jennetti walitti dachaanii Finfinneetti akkuma jennetti Haajii Seensuudhaa fuulduratti waliin gatteennee waliin haasoynee Ahmed Taqii fi nama isa waliin dhufellee wal nu barsiisanii anillee namoota baala irraa waliin dhufne akka Qassee Sheek Umar akka Ali Feret akka Korneel Ismee Abbaa Washaa akka Umar Saaddoo nama jedhaniin namoota an baala irraa fidee fi uummata kanallee wal barsiifne nuhi tetteennee qawwee yoo dhufti jenneetiin nama namticha qawwee harkaa qaburraa wallorraa eeynu namtichuma qawwee qopheessee fidellee guyyaa sadaffaa dhufe. Maali bilaanni keenya duraanuu akka amma nu deemnee deebi'uu fi innillee dhufuutti akka walitti qajeelchutti duraanuu bilaana goone bilaanni dhibbarraa dhibbatti walitti galee sadeen wanni bakka bakkaa godhamu sadeenu
walitti dhufee qawween dhuftee boordara bira baatee tarte bakka silaa taftiisha bira baatee tarte bakka amma isin fudhachuu dandeettan jirti dhufte jecha achitti nuu hime yeroo sana kaa rakkoon bakkeen itti argamte Elamoo fi Yusuf yaadni isaanii tokko waliin akka tokkotti yaadan yeroo kanamillee bakkee waliin bulanillee hoteela tokko waliin bulan nullee hoteela biraa bullaa isaan hoteela biraa bulanii guyyaa borumtaa namtichi dhufee qawwee teessan koota fudhadhaa jedheetumaan nuu hime inni na durse walloo dhaqee qawwee fuudhee dhufee gaafa borumtaa anda qawween edda deemtee naan jedhan achirra as deebi'ee maan an hime isaan guyyaa kanaa qawwee fe'anii Hararitti taran guyyaa qawwee seesisan kana deeman isaan taya hin beeknu ammoo waan isaan bakka isaan bulaniif yookaan itti godhan hin beeknu nu deemaa jechaan jara warra Finfinnee irraa isin amma wanni gootan hin jirtu qawween as jirti nu bira jirti deemaa jedhaniitiin achirraa kaanee deemne walloo dhaynee walloo halkan lama bullee ijoollee nu nama afurii nama lama of dura ergine anaaf an jaarsa biratti hafee akka baas tokko yaabbannu jenne isaan nu dura deemanii guyyaa tokko guyyaa kaanii anaaf yaa Huseen Asabitti hoteela akkanaa bu'aa jennee nu ijoolleen hoteela san buutee nu eeydi nulleen guyyaa lammaffaa hoteelatti dhayne warra doon nuun deemullee anatu beekaa dhufee barbaade ka'anu gaa borgama nuun deemtan jennaani lakki borgama deemuu hin dandeenyu doonii waan irraa tolchinu jira koottaa mana isin galchina hoteela irraa mana nuu kenni mana buune guyyaa lama ollee ani magaalaa keessa baheeti magaalaa keessa deddeeme nama tokko kajimaa gurguru arge ka kootii faayatee dhaabii uffatee taa'ee jimaa gurguru arge Asabitti agarraan namni kun salaama jedheen akkam nagaa yoo qabdu akka namni kun guyyaa kana biyyarraa dhufee natti mul'ate namni Asab keessa silaa namni kootiin gaayatu namni kun guyyaa irraa dhufee akkam biyyi nagaa jedhee gaafate nagaa biyyi ganama kana xooriin akka biraatti gara machaaraa kana ol oriitu baddeessarraayi sammalee nagumaa naan jedhe lakkaa mataa kee keessa dha'ee guyyaa 8 gaafa amma qawween Addis Ababaa guyyaa sanarraa guyyaa 8 no waan teenne san hin qabdutti qaata murtii godhan jimaan akeen jedhee jimaa irraa fudhadhee biraa deeme wantu miningiin kenninee fi jara kenne iyyuu hin himne dubbii tanaan shiftama biraattu tana godhe malee waa jara kenne miti jechatti fudhadhean achirraa kaanee adan dhaynee achirraa iyyuu torbaan tokko nurraa fudhatte adan dhaquun eegasii ammallee torbaan tokko fudhatte uummanni keenya achitti nutti dhufuun gaafa dhufne waamicha goone fi warroota ala jiru ka Suuriyaa jiranii fi ka Iraaq jiranii fi ka Masri jiran waamicha goone fi torbaan tokko itti dhufan torbaan san dhufnirraa wayii gaafa amma torbaan guyyaa 15 teessuma guddoo bal'oo warri ambaasaadora adanillee dhufanillee waamanii teessuma bal'oo goone ganama kaanee ammoo ganamarraa kaaneetiin teessuma teennata addaa tawaa'ee biyya keessatti waan argamee kun egaa elama fa'aa wareegaman kun akkas ta'uu qaba. Amma hirimuun dhageenya qaama wareegamuu isaati hafachu. Teennee nuyi haasawu. Warrooti Dr. Abubakar keessa jira, Ibrahim Suure keessa jira. Namoonni keenya warri ala jiru maratu dhufee achi jira. Riippoortii waan biyya keessatti argame nu gaafatanii tana himnaa fi guyyaa 4-5 haasofni keenya deeme. Gaafa shaneessoo nuyi teessumarra jiru safaaran Soomalee telefoona nu gootee waraqaa wahii asii qabdanii koottaa fudhadhaa jedhanii anaa fi nama tokko Hadii Qaanquu jedhanii nu lamaantu dhaqee waraqaa nu kennanii barqiyyaa jedhaniitiin gaawwitaan barqiyyaa ergantu Maqdishoodhaa dhufee fudhannee wayita bannee laallu nama 53tu namni keessan dheengadda carcaritti du'e baatii takka dura jecha guyyaa 30 dura carcaritti namni keessan 53
كحسن عمر حسن إبراهيم كيس جرو ككورنيل مهدي كيس جرو نمشي تمي ساده يعني يجا هاي حسن إبراهيم يوكان اللي موجود حسن إبراهيم اللي موجود توتي حسن إبراهيم بينه كورنيل مهدي هو يسال اتدبل ميد أمانو كورنيل مهدي رأوا تكوكوان قام تانا كونفوز نقوله نهي تايري تنهاسو كورنيل مهدي ميليتري سوماليا كيس ميليتري سوماليا كيس جرا ما يوسف لوفي ويا مكان جابوت را يوسف بيت يوسف عرفه من جيران يوسف يتنام افر ارجنه في كيسه ديرو غنم كان مو انا كان دغني يوسف هين غفدا لما ورغه بيچا دغني غفدا جنه تازيا غونا نانو ورغه من نغا قبال ولا كيسه جرا لولت جرا تربان تري بلا دي بيجي أبو في لولي جل قبامي جنة قال لولو مان جل قبامي درا لولي جل قبامي لولا تيراني جل ما رد بدو كتير هاتي جنة قالوا أمو إني إندو ده يجد جل كا أمو تازيا تو وندن دين أكيد تلاقي تدبين تازيا زانم نقول إنجور أكسو أرجمه تثني أكسر أما يرون كنا سي باي إنانه جباب بتاوان دمو سينان وجمت تقولون ما حركسو فينا ما جمّتشيسو ما حواتو gabaab sun immoo dirqama nutti ta'aa jira seenaa bal'aadhaa kanaan alatti yeroo biraa walitti deebi'uuf allee inni mallaa mee waan sirraa fi maaltu jira shangalee gama keetiin. Yoo gara cuunfaatti deebinee jennee mee obbo Abanaa Jinaan akkamitti gara qabsootan keessaa banii bikkamma jiran kana biyyamma jiran kana jiraatan yoo gabaaban nu himanii sanbooda dhaamsa uummata keenyaa qabaatan yoo isaan itti deebin. Inta. Maal egaa dhugaa rabbi yoo taate irraa maayyin teennaa deemsa amma waraana seensifne san irraa maayyin biyya seenuu kiyya gaafasanii achirraa kanaan adanitti as deebine egaa adanitti as deebine amata lama yoo nu teenne deebi'uu barbaaduuf qawween duraalleen akkas taate ammallee haarawaan waa godhuu barbaanna osoo waa takka illee nu godhin mootummaan Itoophiyaa kooministii taate mootummaa Yemen kooministii duraanuyyuu jedhu kun lamaan wal tahanii galgalumaan dhageenye delegeeshinii Itoophiyaa dhufeetiin biyya seenee TV irraa agarre laallit maan firaa teennaa biti wal taate maal jenneetu maan firaa teennaa wal gaafanne borumtama sanii warri mootummaa Yemen telefoona nu godhanii ballama isinii qabnee jirra warra Itoophiyaa irraa dhufee wajjiin galgala kana sa'a 10tti argamuu qabdanii jedhan akkamitti argamuu dandeenya maal jechuuf maal walitti qabna jara kanaa wajjiin jennaan lakki waa walitti qabdanii Itoophiyaan Islaam Forum fiin jettanii isaan illee Itoophiyaa warruma Itoophiyaa dalagu san irraa mootummaa Haile Sillaaseetti inqilaaba goote wal fakkaatanii waliin dalaguu dandeettanii koota waliin haasawaa jiran. Ifbooda deebi'ee isa diineen bituu tokkichi ilma ormaa takka yoo muratu qawwee fannifatee garatti hirkatee dinnansaa eeggataa garaasaa hidhatee. Gandhi ifate fodaa bilisummaa kunootti dhihaate tokkichi ilma ormaa kunoo tattaafate.